Aboda do not expect akka durit waa hundanim isinitti akeeyi bakka akeeyitan san deeqanii goda san qotattanii baadrii tibsanii ilaaluun teessanii jaa dhumarratti ila borullee iftaanillee Stockholm Sweden akkasumas Norway irraa Amerikaa kutaalee gara 20 dan beka na berubah hiriyoota keessatti erga ani kan isin itti dhufe I want to have honest discussion like this Oromoon ila roorroo amma duraa jalaa keessa hin baafne shiraanii miti kijibaanii miti dhugaatti walitti himete bakka tokko gahe kanama biraan beeku kakiyya waan natti mul'atu garatti osoo nan bifanne isinitti waan isin mul'atu akkuma ammaa kanatti osoo garatti nan bifanne natti hima ana qomaa mi kabira illee dhagaa qeeqa hiriyoonni kiyya soorri adda addaa godhanii sitti naarinaa jibbarraa himi wanti waggoota lamaan dabre kana sabni kun keessa dabre it is so traumatizing waan nama maraachu jaallan aaranii qeeqas lolas gaggeessan jibbanarraa qaban yookiin immoo gantummaarraa miti jiilarraa ka'uudhaan naasurraa ka'uudhaan ilaalchi jechi irra isaan darbatan illee yoo kadoongoru taate itti aaruu miti gumaata isaan kaleessa godhan san kabajuu barbaachisa don't defend me ala isatti hima hin beektan gamaa gamanaa Oromoo keessaa wayyaanee biraayis sirna kana biraayis kaan biraa osoma nutti tiitan tuma akkuma gaalatti akkuma farda gamaa gamanaa fuuldura nuti deemnee bakka geenya ammas taanan ana defend gochuu jecha nama waliin lolinaa waliin madeessinaa waliin qoodinaa abbaan fedhe arrabaa dhukkeen irraa haa kaasu ka qaamannatti dhufu sekiruutii narraa dhoorgite sini galeemi anu irraa dhoorguu oolu amma xiqqoo ispoortii hojjedha wanni ani sitti dhaamu keessattuu sooshaal miidiyaa irratti rabbii jedhaati dhiisaa mee dhaggeeffadha ana qofa miti ani yaadan qabu dhiyeesse warri yaadni kiyya kun hin liqinfaminiif dongora jedhu haa dubbatu is a marketplace of ideas sirna jidduu sana fitina sirna ka Abiyyis ka Mallasis ka Mangistuus ka Haile Sillaasees ka dinne nu afaan qabe ufii waan nutti haasayaa tureef sirna san deemnee hin jaarru we are a democratic society we are plural society and we are proud of it democratic plural diverse society jaaru barbaanna tabiraa waa'ee sabaaf sablammoota Oromoo ifin shawwan dhugaa fudhatu akka aaraa qofaan hin deemne Oromiyaan sabaaf sablammoota hundaan waldaan geessiti Oromoo keessa sabaaf sablammoota hedduu jira keessattuu nuufi uummanni Amaaraa sababa hoggansi isaanii dur dhiibbaan duraan godhaa tureef rakkoon irra uumeef gadoon jirti gadoo kana carefully handle godhuu barbaachisa akka aara namoonni muraasni isaan keessaa dubbataniin nu keessaa dubbataniin aarree ibidda irratti beenzila dabalaa yoo deemne ani isinitti hima isaanitti illee kanuma himaa jira hoggansi Amaaraa fi Oromoo extremely careful ta'uu qaba yeroo ammaa kanatti ibiddi lolli keessattuu wal waraansi jara lamaan kana jidduutti uumamu lamaaniifuu hin ta'u nu bari rakkoof miidhaa waggoota meeqa nurra ga'e keessaa baane nagaan tasgabboofne misooma ijaarranne dhaloonni an ilmaan kee jimoodaan dhufan akka keenyatti akka guddatan hin barbaanne dhugaa yoo dubbanne garuu ijoolleen darate xiqqoorra rakkoo hammaata na daranii keessa jiran bakki ani itti guddadhe wal waraansa ture yaadegii fi abaa'u jedhu hamaanatti fakkaataa ture wanni har'a Oromiyaa keessatti dachaa 10 dachaa 100 sanarraa maal we should not perpetuate hamma danda'ametti
waan sabaaf sablammoota hundaa ta'u lafa kaayu yoo xiqqaate hammeenyi nurraa kan dhufne of eegatee barbaachisaa. Oromoo hedduun isin jaaladhaa waan danda'een hogganoota na wajji jiran wajjin dhugaa isinitti hima humna qabnuun tarsiimoodhaan ni deemna waa sadii hin deemna waa sadii qabna tokko sammuu rabbi nuu kenne ka barnootaan gabbifanneen itti yaanna tarsiimoo hin baasa jennu lafa keenya lammaffaa onnee qabna wallahi onnee irraa isin jaalanna onnee irraa Oromoo jaalanna osoo jaalachuu baanne wanti cinqii kana keessa nu galchu hin jiru nu caalaa immoo akka nu jaalattan immoo hin beekne ba'aa guddaa nuti ta'a we are compassion qabna saba keenya passionately jaalanna saba keenya sadaffaa waan sammuun yaanne ummata keenya onneedhaan naanu san immoo sammuun yaanne callisnee nalaalanna onneedhaan gaddilee callisnee hin boonyu rakkoo irra ga'u san qabatamaadha furuudhaan miilaan sochoona jechuudha we think we care and we act kanarratti hundoofnee gara fuulduraa sochoona isini mari'anna hamma dandeenya gara fuulduraa deemuu yaalla tarsiimoo hunda isinitti himuun barbaadu mana hidhaa waaroon duratti wanni an baradhe diinni irra caalaa waan nu dubbannurraa qalbifatee counter strategy nurratti baasee dalagaa abooda do not expect akka duritti waa hunda nimmu isinitti akeeyni bakka akeeytan san deeqanii goota san qotattanii baatirii ibsanii ilaaluun teessanii jaa warra hoolaan baay'een isin jaaladhaa social media irratti illee nan arga waa'ee ajjeefamuu obboleessa kiyya Haacaaluu Hundeessaa maan dubbanne jaa gaafii sirriiti deebiin ani qabu dhugaa isaa jechaan deebisuun hin danda'amu gochaan malee gocha san godhuudhaaf garuu har'aan bakka san hin jiru bakkan gochaan dhiiga isaa baasu dhugaa isaa galchu hin jiru jechaan waan bu'aa hin buufne dubbadhe boru waan hin gochaan fiduu danda'urraa of sakaaluu hin barbaadu tarmatti naa buufa garuu waadaan nullee yoo dhiifne dhugaan gurbaasanii dhugaan obboleeyyan keenya nu biraa dhumanii hirriba namatti hin dhiiftu inuma baati boomlugeetaa moosisaa irraa waggaa kaane nama umrii isaa guutuu qabsoo kana keessa ture waan baay'ee keessa waggaa dabarru isaa yaadannee hojii jabeessine ayyuu akkanaa nama qabsoo Oromoo qabatamaan beeku fa'u keessaa qabaachuu keessatti hawaasa keessan cimse Dr. Baqqalaan Awurooppaa yoo jedhan hawaasa Awurooppaa jedhamu Dr. Baqqala matu mataa keessa namaa dhufu amma maqaa abbaa isaatu yaada because when it comes to community building Awurooppaa keessatti Dr. Baqqalaa namni dursu jiru jechuudha manguddoota akkanaa kana abboota akkanaa kana of keessaa qabaachuun arguu kiyyatti hedduun gammadee raayyalee jira lateewwan zamana faaltoo irraa kaafnee ol ga'e zamana sana irraa kaafnee ol waqarraa I feel emotional maaliif waan mana dhufe natti fakkaata nama fuula baay'ee hin beeku dargaggeeyyiin hin beekne baay'ee jiraachuu baattanis dargaggeeyyii feesbuukitti hin beeka achitti wal agarra manguddoota keenya arguun Mahamad Ahmad ka gaafa durarraa kaafnee kaameraa kana fannifatee gaafa Awurooppaa deemu nu gargaaraa turellee nu keessa jira dhugamatti isin arguu kiyyatti walitti deemuu kiyyatti hedduun gammadee rabbiif galanni haa ga'u wareegamtoota keenyaaf galanni haa ga'u sinifillee galanni haa ga'u akkuma agartan eegan haasawu eegale kana waa baay'een haasa'e andinnaan haasoftu malee jennaan haasawu ittiin haasa'e ittiin gadi baqayse guyyoota muraasa dabran kana Jarmanii Faransaayittu waa hedduun haasa'e silaa mobaayila lankaatanii na dhageettan jeetiin abdaddaa hedduu ittiin dabalu har'a immoo isin hin dhaggeeffatu wayyu carraa guddaa isin kenna yaadotan kakaasa dhageessanii jirtan yaadni hankaasi tokko maali
ummanni keenya biyyi keenya sababa lola kaabaa kibba bahaadhiyaatti godhamaa jiruuti kumaatamaan dhumee jira dhumaas jira kumaatamaan hidhamee darramaa jira bayhanii galuu rakkisaa ta'ee jiraan jedhu sababa wal waraansaa kanaatiin lubbuun namaa gaagamu osoo hin taane diinagdeen hedduu miidhamuu isaatirraa kan ka'e namni nyaatee bulu daara bahu goojjoo jala galuu dhabaa jira. Baadiyyaa gammoojjii Booranaatiif Baaleetti isin jechaa jiru. Finfinnee Adaamaa Asallaa keessatti isin jechaa jiru. Kana manidhaa soggan jiru erga manidhaa bahees hogganoota waliin jirruu fi qaamota adda addaa wajjin mari'adhee waan namni irra ga'e uummata Oromoo sabaaf sablammoota biyya sanii naannoo sanis balaa haga ammaa waggoota lamaan dabran kana keessa seenan irraa hamaan akka ittiin seenne yoo kan baraaruu barbaanne taate lola dhaabanii gara mareetti ceasefire irra ga'anii gara mareetti deebi'uun falli isa caalaa hin jiru. Mootummaan karaa doongoraa biyyaaf uummata keenya ibidda keessa buuse kanarraa deebi'uu qaba. Furmaanni jiru lolaan cafallaqanii dhiitanii deemuun mootummaas akka malee laaffisee jira. Uummatas biyyas akka malee miidhee waan jiru kana daran yoo deemne balaa hamaatti waan seennuuf lolli dhaabatee gara mariitti seenuu qabna. Mariin immoo marii fakkeessaa osoo hin taane marii haqa qabeessa. Ka rakkoolee madda rakkoolee root causes biyya kana keessatti lolli ifa kanaan dhoohee namni kumaatamaan akka dhumu akka buqqa'u godhe kuni miliyoonotaan akka buqqa'u godhe kuni karaa doongoraa ta'uu isaa amanuun gara nagayaatti dhufuu qaba. Yaada Joorraayin dhiyeessaa ture kan bal'inaan dhageessanii jirtanii